Oduujo Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed qaama sagantaa maaddiin dhalootaaf jedhamuun beekamu kan ta'e ijaarsa piroojeektii loojii Paalm Ispiriingiin illee naannoo Affaaritti jalqabsiisan. Paarlaamaan Afrikaa Kibbaa wixinee seeraa maatiin ijoollee isaa hin barsiifne seeraan akka gaafatamu taasisuu raggaasiseera. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan galgala kanaa isin dhageessifna. Odeeffannoowwan kanneen waliin Antaamina Girmaatii agarmaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed qaama sagantaa maaddiin dhalootaaf jedhamuun beekamu kan ta'e ijaarsa piroojeektii loojii Paalm Ispiriingiin illee naannoo Affaaritti jalqabsiisaniiru. Piroojeektichi iddoolee gahumsa turizimii sagantaan maaddii dhalootaaf hojjetamuuf karoorfaman keessaa tokko yoo ta'u, Itoophiyaan badhaadhuuf waan hunda kan qabdu ta'uu kan mirkaneessu ta'uu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ibsaniiru. Dabalata qabna. Piroojeektoota Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin eegalaman keessaa tokko kan ta'e piroojeektiin maaddii dhalootaaf jedhamuun beekamu naannolee adda addaatti hojjetamaa kan jiru ta'uun ni beekama. Piroojeektiin maaddii dhalootaa iddoowwan garaagaraa 8tti hojjetamuuf karoorfame kun sadarkaa fi faayidaan biyyaalessaa argamsiisu olaanaa ta'utu himama. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed naannoo Affaarittis qaama sagantaa maaddii dhalootaa kan ta'e piroojeektii loojii Ispiriingiin illee eegalchiisaniiru. Paalmiin illee fi naannoon argama paalmii kana wiirtuu hawwattummaa ta'uu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed dubbataniiru. ይሄ ፓልም በአፋር ክልል የሚገኘው የአዋሽ ጅቡቲ የሚሰራው አዲሱ ሃይዌይ Paalmiin naannoo Afaar kun daandii saffisaa Awaashii gara Jibuutii haaraa ijaaramaa jiru irraa kiiloomeetira 25 fagaatee argama. Akkuma daandicharraa baaneen iddoo kana arganna. Iddoon kun paarkii Asabootii fi paarkii Awaashii gidduutti argama. Bineensota bosonaa fi simbirroota hedduu of keessaa qaba. Dabalataanis lafti qonnaa bal'aan naannoo kanatti argama. Paalmii sadarkaa kanaan bosona ta'e naannoo biraatti argee hin beeku. Margee asitti argamus adda. Burqaa ho'aan ni jira. Iddoo kana haaluma amma jiru kanaan yoo ilaalle nuti Itoophiyaanonni hiyyummaa barbaannee filannee dhamaanee fi hojjennee kan ofitti finne ta'uu namatti agarsiisa. አሁን ባለበት ሁኔታ ስታየው እኛ ኢትዮጵያውያን ድህነትን ፈልገን መርጠን ታክተን ሰርተን ያጣነው ጉዳይ እንደሆነ አንዱ ማሳያ ይሄ ቦታ ነው። Paalmiin illee Itoophiyaan misoomuuf waan hunda kan guuttate ta'uu kan mirkaneessudha jedhan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed. ለመገዳደል ብርቱዎች ነን፣ ለመተኛት ብርቱዎች ነን፣ ለመተማማት ብርቱዎች ነን። Wal ajjeesuu, rafuu fi wal hamachuudhaaf ni jabaanna. Qabeenyaa fi kennaa uumamaa ilaallee faayidaadhaaf oolchuuf humna hin qabnu, ni dadhabna. Waraanaa fi wal dhabdeedhaaf yoo ta'e hin dadhabnu. Iddoowwan akka kanaa dinqisiisoo ta'an barbaannee argachuudhaan waan xiqqoo yoo itti daballe ofirra dabarree akka addunyaa hawwatan taasisuudhaaf ni dadhabna. Kun ammoo filannoo fi dhiyeenya hiyyummaadhaaf qabnu agarsiisa. Itoophiyaan badhaadhuudhaaf waan hunda qabdi. ይሄ ለደህንነት ያለንን ቅርበትና ምርጫ የሚያሳይ ነገር ነው። ኢትዮጵያን ለመበልጸግ ሁሉ የተሰጠን ነን። Naannoon Affaar haala qilleensaa ho'aa fi gammoojjummaadhaan kan beekamtu yoo ta'e illee qabeenyota oomisha qonnaa, albuuda, indaastirii fi turizimiitiin kan badhaate ta'uu kan eeran Ministeerri Muummee naannichi seektaroota mootummaan guddina dinagdeetiif dursa kennee irratti hojjetaa jiruuf mijattuu ta'uus dubbataniiru. ቱሪዝም፣ ማይኒንግ፣ ኢንዱስትሪ፣ ግብርና Turizimiin, albuudni, industirii fi qonni sektaroota gurguddaa mootummaan xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetaa jirudha. Shanan keessaa 4 naannoo Afaar keessatti hojiirra oolchuun ni danda'ama. Inni shanaffaan ICTdha. ICT'n ammoo turizimii, qonnaa fi industirii dabalatee bakki inni hojiirra ittiin oollee hin jiru. Hunda isaaniifuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu hojiin naannoo kanatti eegalaman bu'aa barbaachisuu akka fidan kan agarsiisudha. Gama kanaan maaddiin dhalootaa qabeenya qabnu akka ilaallu kan dandeessudha. Waggaa lamaan booda yoo dhufnu haalonni asuma buluuf nama dandeessan ni uumamu. Piroojeektii hordofnee hojjennee fi hojjechiifnee waggoota 2 booda tajaajila kennan agarsiisaa jirra. Piroojeektii calleesnee ilaalchisnu osoo hin taane xumurree tajaajila namootaatiif kan oolchinudha.
Kanaaf ammoo shakkii tokkollee hin qabnu. ዝም ብለን የምንጀምረው አይደለም ጨርሰን ሰዎች የሚገለገሉበት ነው። ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ጀልቀብሲሳ ፕሮጀክቲ ሰገንታ ማዲ ዳሎታቲን ደበለታ ጅላ ኢሳኒን ዱርፈሙ ወሊን ta'uun warshaa albuudaa Beentonaayit kan daawwatan yoo ta'u misooma qabanii bonee naannichaatis eegalchiisaniiru. Naannoo Oromiyaatti raawwiin kurmaana jalqabaatiin hojiin misooma baadiyyaa hojjetamaa ture fooyya'insa kan agarsiise ta'uun himameera. Galteewwan qonnaa fi gabaa tasgabbeessuun hojiilee ijoo kurmaana lammaffaatiin xiyyeeffannoo olaanaa argachuu qaban ta'uunis ibsameera. Gamaaggamni raawwii kurmaana tokkoffaa mootummaa naannoo Oromiyaatti Adaamatti gaggeeffameera. Gabaasaa Taaddasaa Tarrafaa Muktaar Abdallaa akka taanutti dhiyeessa. Gamaggama raawwii hojii kurmaana tokkoffaa mootummaa naannoo Oromiyaa gaggeeffamaa jiruun dameen misooma baadiyyaa naannichaa raawwii fooyya'aa akka qabu ibsameera. Inisheetivii qonnaatiin oomishtummaan qamadii alergii, oomishaalee garbuu biiraa, ruuzii fi kanneen biroo raawwii gaarii qabaachuun ibsameera. Qonna gannaan lafti hektaara miiliyoona 9 ol oomishaan uwwifamuunis ibsameera. Oomishti ruuzii lafa hektaara miiliyoona 1 kan irraa eegamu kuntaala miiliyoona 44 ta'a jechuudha. Kun sirriitti harvestingii isaa gaggeeffamee maashinoonni adda addaa yeroo ammaatitti bittaarra jirantu jiru isaan dafnee dhiyeessinee qonnaan bulaa biratti yoo haala barbaachisummaa isaatiin karaa sirriidhaan sassaabbisaa raawwate kuntaalli miiliyoona 44 kun biyya keessa hin galaa jechuudha. Itoophiyaan ruuzii biyya alaatti irraa kan galchitu jira. Ruuziin Itoophiyaan biyya alaatti irraa galchitu kuntaala miiliyoona 7. Miiliyoonni 44 kun seeraan sirriitti qulqullinni isaa eegamee raawwannaan bara kana ruuzii biyya alaatti irraa galu guutumaan guutuutti dhaabuu dandeenya jechuudha. Damee qonnaa keessatti hanqinni dhiyeessii maashinarootaa fi sanyii filatamaa akkasumas rakkoon gabaa akka fooyya'uu qabus eerameera. Qamadiin kumtaalli tokko baadiyyaa irratti qonnaan bulaa biratti qarshii 5,000 kan bitamu yoo ta'e gatiin daabboo magaalaa keessatti jiru sanaan wal madaaluutu irra jiraataa jechuudha. Qarshii 5,000 bitee akka waan qarshii 10,000 bitameetitti daabboon magaalaa keessatti hin gurguramu ta'e rakkoodha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kontirbaandiin immoo karaa adda addaatiin bahuutu jira jechuudha. Isas ittisuu irratti kanas wal simsiisuu irratti keessattiyyuu ejensii waldaa hojii gamtaa biiroo daldalaa wajjiniin biiroo keenya taane baay'ee qindoomina guddaadhaan hojii kana kan jalqabnee too jirru. Godinaalee Oromiyaa keessaa godinni Wallagga Bahaa fi Harargee Bahaa qonna gannaatti raawwii gaarii kan agarsiisan ta'uunis ibsameera. Akka godina Wallagga Bahaatti ta'ee akkuma Oromiyaa mataa isaatti jechuudha gaarii akka ta'eef isa keessaa immoo akka godina keenyaatti yeroo qoonna ilaallu bal'inaan bara kana jechuudha qophiin maasii geggeeffamee ogeessonni dhimma kana irratti socho'anii karoora inisheetivii xiiqii giddugaleessa godhatu kana qabannee raawwiin isaas milkaa'aadha kan jedhu kana ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Milkaa'insa kanaaf ka'umsa kan ta'e inisheetifoota haala godinni Harargee Bahaa hin beekne gurguddaa baran hojjannee jira. Fakkeenya yoo kan fudhanne kan akka ruuzaa, oomisha maashoo, oomisha atara boonsituu, oomisha saliixaa kan kana fakkaatu hojii guddaadha kan hojjetame. Rakkoo nageenyaa Wallagga Bahaatti mudataa tures furuuf xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabus ibsameera. Hawaasa keenyatti rakkoo nageenyaatti jedhamee godina keenya keessa humni farra nageenyaa socho'u tokko abaaboo shanee wajjin kan wal qabatu hojii wal qabata. Kan biraan finxaaleeyyii Amaariffa dubbatanii wajjiniin kan wal qabatudha jechuudha. Finxaaleeyyiin Amaaraa akka godina keenyaatti aanaalee lama keessa haalli isaan ittiin socho'an aanaa naannoo aanaa kiiramuu fi giddaa ayyaanaa keessatti yeroo adda addaatti haalli isaan ittiin socho'aa turantu ture. Isaan kana irrattis jechuudha xiyyeeffannaa kennuudhaan gam tokkoon hawaasumti mataansaa walii isaa wajjiniin haala inni ittiin tokko ta'ee diina isaa kana finxaalessaa of keessaa baasu goonee hojjenne jechuudha. Gama misooma hawaasummaatiin godina Harargee Bahaatti qulqullina barnootaa irratti hojjetamaa akka jirus bulchituun godinichaa ibsaniiru. Yoo gadii kana irratti daa'imman irratti hojjenne qofa. Kanarraa kan ka'eef inisheetivii barnootaa kana milkeessuuf halkanii guyyaadha kan itti deemaa jirru. Kana qofa osoo hin ta'in daree dabalataa ijaaruudhaan mana barsiisotaa sadarkaa addaatti suphuudhaan ijaaruudhaan hirmaannaa uummataatiin hojii guddaadha kan hojjechaa jiru. Hanga ammaan tanaatti gama barnootaatiinis milkaa'insa guddaadha kan galmeessinee jiru. Ciminootaa fi hanqinoota gama raawwii kana irratti dhiyaatan raawwii kurmaana lammaffaa keessatti itti fufsiisuu fi fooyyessuuf akka hojjetamus ibsameera.
Raawwii kurmaana tokkoffaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhiyeessan koomishinarri koomishinii karooraa fi misooma Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud damee hedduun raawwiin fooyya'aan kan galmaa'e ta'uu himaniiru. Keessumattuu raawwiin misooma baadiyyaa ciminni kan itti galmaa'e ta'uu dubbataniiru. Hojiin hojjetame kurmaana kana keessatti wanti gaggaariin milkaa'ina jenneetiin fudhachuu dandeenyus jira. Akkasumas immoo qixa barbaadameen hojiin hin deemnellee jira. Fakkeenyaaf hojii qonna gannaa kana keessatti inishatiiviiwwan adda addaa bocamaniiti kan hojiitti galle. Kanaan immoo oomishni illee sa'aatii kanatti sassaabamuu baatu qonni qotame lafa bal'aadha. Qamadii irratti kilaasteraan akkata itti hojjetamaa jiru. Ruuzii irratti mi'eessituu adda addaa irratti amma roozmariin kan hojii ekspoortiif qophaa'u kana irratti bu'aan argamaa jiru. Yoo xiqqaate lafti amma facaafamee jedhe abdii kan namatti horu jechaadha. Raawwii kurmaanaa tokkoffaatiin damee qonnaatiin hanqinoonni maashinarootaa mudachuu eeranii damee barnootaa irrattis hanqinni bal'aan mul'achuu ibsaniiru. Haa ta'u malee qonnuma irratti ammoo deebineetii yoo laalle galma gugurdaa kaa'anne keessaa tokko sanyii beeyladaa fooyyessuu irratti hojiiwwan hojjetaman kunis qixa barbaanne hin deemne meekaanaayzeeshiniidhaaf dhiyeessii keessattuu tiraaktara dhiyeessuu irratti hamma barbaadame hin deemne kana irratti hanqina qabna. Hanqinoota damee misooma baadiyyaas ta'ee damee misooma hawaasummaatiin mudatan furuuf yeroo itti aanutti hooggansi xiyyeeffannaan hojjechuu akka qabus Dr. Abdulaziz hubachiisaniiru. Hojiiwwan gara biroo keessatti illee hanqinoota ilaalletu jira. Ijaarsa manneen barnoota bu'uura boruu waggoota darban 10 ol hirmaannaa ummataatiin tajaajilamummaatiin ijaarre bara kanas itti fufnee jirra. Kana keessaa immoo parsantii 50 kan ta'u kan hamma ammaatti xumurameetiin hojiitti gale. Kunillee xiqqoo isii akka duraan yaadne san miti kun nu jalaa boodatti harkifatee jira. Kana sirreessina jenneeti irratti mari'ataa jirra. Rakkinni keenya wanti nuti akka karoora xiiqii jennee kaane saniin raawwachuu dhabneef maalirraa madda kan jedhu ilaalaa jira jechaadha hooggansi kun. Gama raawwii baatiiwwan sadan darbanii raawwatamaa tureen cimina itti fufsiisuuf hanqinoota sirreessuuf kallattiin kaa'amu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsan. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa gama raawwii kurmaanaa tokkoffaa xumuramuu ilaalchisuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniiru. Haaluma kanaan seektaroonni hundi akkaataa kallattii waliigalaa kaameen hojiilee gurguddoo raawwileen isaanii harkifatan yeroo gabaabaa keessatti sababa harkifannaa isaa adda baasuun kurmaana dhufutti yoo xiqqaate akkaataa karoorfameen raawwachuun dirqama ta'uu hubachiisaniiru. Kurmaana sadan hafan keessatti fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf miira yeroo hin qabuu fi xiiqii jabaadhaan hojjetamuun karooricha milkeessuun akka barbaachisus dubbataniiru. Muuxannoowwan milkaa'inaa fi hanqina waggoota muraasa darbanii irraa ka'uun karoorri bara kanaa maqaa karoora xiiqii jedhuun moggaafamee hojjetamaa jiraachuus yaadachiisaniiru. Ministeerri qonnaa konkolaattota birrii miiliyoona 1 fi miiliyoona 600 waliin bitaman naannoleef raabseera. Konkolaattonni dabalataan doqdoqqeewwan naannoleef kan qoodaman ta'uunis himameera. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee deeggarsi konkolaataa naannolee aanaalee fi giddugala qorannoo qonnaa malkaasaaf kan kenname ta'uu himaniiru. Konkolaattonni naannolee fi aanaaleef hiraman kunneen kaayyoo karoorfameef qofa akka oolanis hubachiisaniiru. Baankii addunyaatti bakka bu'aan Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa fi Eertiraa Usmaan Diyoome konkolaattonni deeggarsa baankichaan bitaman kunneen oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluu keessatti gahee akka qaban hooggansi damichaa qonnaan bultoota wajjin walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Baankichi deeggarsa damee qonnaa Itoophiyaaf taasisuu kan itti fufsiisu ta'us mirkaneessaniiru. Dhaabbileen misoomaa naannoo Amaaraa of cimsuun bu'aa qabeessummaa caalmaaf hojjechuu kan qaban ta'uun himameera. Raawwii dhaabbilee misoomaa naannichaa bara 2015 fi kallattii xiyyeeffannaa bara 2016 irratti magaalaa Bahar Daaritti mari'atameera. Mootummaan naannichaa dhaabbileen misoomaa kaayyoo hundeeffamaniif akka milkeessaniif deeggarsa taasisuu kan cimsu ta'uu beeksiseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Abduu Huseen dhaabbileen misoomaa hanqina gabaa guutuun cinatti caalmatti dorgomtoota ta'uu hojjechuu kan qaban ta'uu hubachiisaniiru. Wiirtuu ce'umsaa teekinooloojii ta'uu qabus jedhaniiru. Naannoo Amaaraatti dhaabbileen misoomaa mootummaa 13 kaapitaala birrii biiliyoona 13.7 sochoosan kan jiran ta'uunis himameera.
fayyadamummaa uummata naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa mirkaneessuuf dhalattoonni naannichaa gahee isaanirraa eegamu baachuu akka qaban pirezidaantiin naannichaa Indaashaw Xaasoo hubachiisan. dhalattoonni fi hooggantoonni naannichaa magaalaa Hoosaayinaatti mari'ataniiru. pirezidaantiin naannichaa Indaashaw Xaasoo dhalattoonni naannichaa naannolee biyyattii garaagaraa keessa jiraatan misooma naannichaatiif tumsuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. dhaabbileen misoomaas guddina naannichaatiif akka tumsan hubachiisaniiru. naannichi damee qonnaa fi indaastiriif mijataa ta'uu eeruun hojiilee investimentii babal'isuuf kan hojjetamu ta'us beeksisaniiru. rakkoo roobaa yeroo isaa hin eegganneen wal qabatee uumamuu hir'isuuf hawaasni oomisha qonnaa yeroon sassaabuu akka qabu Inistituutiin Meetirooloojii Biyyaalessaa hubachiiseera. rakkoo sababa jijjiirama qilleensaan mudatu ittisuuf ragaa gahaa fi yeroo isaa eeggate hawaasaaf dhiyeessuun murteessaa ta'uunis ibsameera. Jamiilaa Jamaal. sababa rakkoo jijjiirama qilleensaan balaa hamaa addunyaarra gahaa jiru hir'isuuf dhaabbileen dhimmi ilaallatu hundi dirqama isaanii bahachuu akka qaban ministeera bishaanii fi inerjii Dr. Habtaamuu Ittafaa himan. dubbiin jijjiirama qilleensaa rakkoo isaa kana hambisuudhaaf yeroo guddaa yoo gaafate iyyuu rakkoo sanaa wajjin akkaataa uummata keenya danda'ee simee dandamatee jiraachuu danda'u irratti inni murteessaa fi tokkoffaan ragaadha. ragaan kun akkaataatti waraaguu danda'a illee hin gargaara jechuudha. ragaa qabaachuu murteessaadha. ragaa kana rakkoo dhufuu danda'u raaganii akkaataatti balaan kun uummata keenya miidhuu dandeenya irratti hunduu gumaacha mataa isaatii ba'uu murteessaadha. hanga yoona hojii kan jirru meetirooloojiin kun Inistituutiin Meetirooloojii Biyyaalessaa kun waan raagee dabarsu ragaa gad dabarsu of eeggannoo gad dabarsu kan hundumaa lafa qabachuu iddoo tokko tokkotti hin dandeenye kanaaf balaa gurguddaa isaa kana nu mudachaa tureera jechuudha. inni kun garuu hin dirqisiisa. naannolee waliin waliigaltee sanadaa mallatteessuun hojiirra oolmaa caasaa tajaajila qilleensaa baramaa biyyaalessaa haga sadarkaa gaditti hawaasa akka tajaajilu ni taasifama jedhan. waliigaltee waa'ee ragaa qilleensaa kana naannolee wajjiniitiin akkaataa ittiin hojiirra oolchuu dandeenyu akkaataa ittiin rakkoo balaa hongeessa ta'uu lolaasa ta'uu rakkoo biraas hojiraatti mudate kana akka ittiin uummata keenya keessaa ba'uu danda'u waliigaltee sana qabu tokko walii wajjin mallatteessuudhaaf jechuudha. kan dur ji'a sadiin yookaan ji'a ja'an yookaan guyyaa 10 ragaa erginu caalaatti ragaa kan ta'uu danda'u sana tokko walii wajjin mallatteessine sanadii sun nuuf nu bitaa jechuudha. Daayirektarri olaanaa Inistituutii Meetirooloojii Biyyaalessaa Faxxana Tashoomaa raga haala qilleensaa biyyattii uummata biraan gahuuf sadarkaa naannoleetti hojjechuuf haala mijataa uumuu irratti kan argamu ta'uu himan. Uummanni haala qilleensaa yeroo ammaa jiru hubachuunis oomisha isaa yeroon sassaabbachuu akka qaban dhaaman. Uummanni keenya kallattii lamaan qophaa'utu sirriitti jiraata. Tokkoffaan rooba gannaa iddoo fayyadaman kanarratti roobni wayitii isaa hin eegganne waan dhufuu danda'uuf wayim dhufaa jiruuf sababa taateewwan meetirooloojii illiinoo kanaan wal qabatee dhiibbaa illiinoo jala waan jiruuf akka addunyaatitti illiinoon immoo naannoo kaaba biyyattii Itoophiyaatitti roobni idilee fi idileedhaan alaa akka inni jiraatu kan inni taasisu waan ta'eef naannoo kanatti tokko haala argatu hundatti fayyadamee oomishaaf oomishtummaasaa of eeggannoodhaan dafee sassaabuutu sirra jira. qaamni hunduu maanguddootaaf kunuunsa fi deeggarsa barbaachisu gochuu akka qabu dhaamameera. guyyaan maanguddootaa godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa magaalaa guddattuu Limmuu Gannatitti kabajameera. guyyaan maanguddootaa akka addunyaatti yeroo 33ffaaf akka biyyaatti yeroo 32ffaaf akkasumas sadarkaa naannoo Oromiyaatti ammoo yeroo 21ffaaf kabajameera. kabaja guyyichaa giddu gala kunuunsa maanguddoota magaalaa guddattuu Limmuu Gannatitti kabajame kanarratti qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. saganticha irratti maanguddoonni utubaa biyyaa ta'uu isaanii dhaabbilee fi lammiileen maanguddoota deeggarsa barbaadan tumsuu kan qaban ta'uun dhaamameera. itti gaafatamtuun waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godina Jimmaa Waziif Kadir mootummaan maanguddootaa fi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannaa addaa kennuun hojjechaa jiraachuu himaniiru. qaamoleen hawaasaas kunuunsa fi deeggarsa maanguddootaa irraa maanguddootaaf taasisuu kan qaban ta'uu dubbataniiru. fayyadamummaa maanguddootaaf mirga jaraa kabachiisuu keessatti dursa argachuu kan danda'an taasisuu irratti ni hojjetama. maanguddoonni nageenya misoomaa fi jaalala biyyaa mirkaneessuu keessatti shoora olaanaadha kan isaan qabanii. egaa maanguddoonni keenya waldaan ijaaramanii akka sagaleen isaanii dhaga'amuu fi mirgi jaraallee akka kabajamu darbeellee hojii misoomaatti galanii akka of danda'anii hojjetanu kan taasifamu ta'a jechuudha.
gabaasichi kan waajjira kominikeeshinii godina Jimmaati. daawwachaa jirtan ETV afaan Oromooti kabajamtoota daawwattoota keenya ammoo odeeffannoo maddina laasin dhageessifna. Paarlaamaan Afrikaa kibbaa wixinee seeraa maatiin ijoollee isaa hin barsiifne ittiin adabamuu raggaasisuun himameera. Afrikaa kibbaatti maatiin tokko ijoollee umuriin isaanii barnootaaf ga'e manneen barnootaa yoo hin ergine kan adabamu ta'as jedhameera. Kana malees walitti aansuun barattoonni mana barnootaa irraa yoo afan maatiin seeraan ni gaafatamu jedhameera. Adabbii hidhaa baatii 12 adabamuu akka danda'us wixinee seeratiin raggaasifameera. Seera barnootaa Afrikaa kibbaan haaraa hojiirra ooluu kanaan manneen barnootaa keessatti barattoota rukutuun yakkaan kan gaafachiisu ta'uunis eerameera. Wixinee seeraa kun paarlaamaa Afrikaa kibbaatti sagalee deeggarsaa 223 yoo argatu miseensonni 83 ammoo mormaniiru. Afrikaa kibbaatti dameen barnootaa rakkoolee garagaraaf saaxilamuu isaan mootummaan biyyattii damicha irratti riifoormii garagaraa hojiirra oolchaa kan jiru ta'uun himameera. Seerri maatii ijoollee isaanii mana barumsatti hin ergine adabuuf dandeessu kunis qaama riifoormichaa ta'uun himameera. Duulli Israa'el Gaazaa irratti eegaltee boqonnaa haaratti ce'uu ministeerri muummee biyyattii Benjaamin Netanyaahuu himan. Ministeerri muummee biyyattii ibsa kennaniin humni lafoo Israa'el gara Gaazaa seenuu akka eegale beeksisaniiru. Kaayyoon ijoon humna lafoo garee Hamaas barbadeessuu fi lammiilee garee hidhataa Hamaasiin danqamanii fudhataman bilisa baasuuf ta'uu dubbataniiru. Waraanichi cimaa fi yeroo dheeraa fudhachuu kan danda'u ta'us eeraniiru. Yeroo ammaas ajajoonni waraanaa biyyattii Gaazaa keessatti akka argaman ibsaniiru. Turkiyeetti hiriirri dhokaasni akka dhaabamu gaafatu gaggeeffameera. Hiriira magaalaa Istaanbulitti gaggeeffame kanarratti lammiileen miiliyoona 1 ol akka hirmaatanis himameera. Haleellaan Gaazaa irratti raawwatamu akka dhaabbatuu fi gargaarsi namoomaa miidhamtootaaf akka dhiyaatu gaafataniiru. Hiriiricha irratti pirezidaantiin Turkiyee Rasiib Xahiib Erdohaanis argamuun ergaa dabarsaniiru. Ergaa isaaniin Israa'el yakka waraana raawwataa jirtu yommuu jechuun murtoo waraana balaaleffataniiru. Biyyoonni lixaa irree jajjaboos waraanicha deeggaruun isaanii sirrii akka hin taane himaniiru. Turkiyeen uummata Paalestaan cinaa akka dhaabattus mirkaneessaniiru. Hiriiricha hordofuun Israa'el ambaasaaddara biyyattii Turkiyeetti argamanii fi diipiloomaatota ishee Ankaaraa jiran gara biyyaatti waamuun ishee himameera. Waraanichaan walqabatee biyyoota lamaan gidduutti walitti muufannaa guddaan kan uumame ta'uunis ibsameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanatti aansuun immoo odeeffannoo ispoortii isiniif dhiyaata.